amma ammoo na dhagaa girgirri lalee baay'ee bachaa jira arrangaa san dhammatee jira yoo an kaduu taate lajjeefamu taate illee shimallisfaan ajjisaa jedhee dubbatee jira baay'ee zawii dhiifa balaa godhaa yoo sagalee kiyya kadha gootaa mucaan kun hangaa san seef bakka ta'e osoo taa'e gaarii na fakkaata qaama kamuu osoo amanuu baatee gaarii na fakkaata maaliif Itoophiyaa keessatti amma qaama si ajjeesu hin beektu har'aati shimallisfaa jetteeni jarri ookee arra kana jettee jarri la sajjeefti kun la sajjeesi qaama si ajjeesu hin beektu sin jechaa jira namoo waan dubbii tana dubbadheef qaba waan dubbii tana jedheef qaba Abiyyi paarlaamaa keessa taa'ee akeekkachiisa cimaa yaadadha warroota paarlaamaatiif kennee ture jechuudha odoo hangaa san achi keessa ta'u dubbiin hangaa san kaleessa dubbate dubbii shimallisfaa qofa osoo hin taane Abiyyi mataa isaa irra deemaa ture jechuudha ashmuuriidhaan Abiyyi si jaaladhaa biyya akkanaa jedhu malee afaan amaaraatiin dubbiin dubbate dubbii shimallisii miti Abiyyiin ilaallatti kallattiidhaan maaliif tokko yoo hangaa san Itoophiyaa keessa jiraate akka seera jara ooluuf akka hangaa san Itoophiyaa keessatti dhamuuf jechuudha. Alkalleelli ijoolleen eeydu wajji kottu baajanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifimuu dideen callise. Maaliif? Juwaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Juwaara keenya Juwaara Mahammad. Yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Ani Juwaari ni kajibda mootummaan baardiyaa sirraan guurre jeen Juwaara arrabsaa ture. Arrammoo Juwaariin dhiifama naa godhiin jaan jechuun si arrabsuu kiyyaaf gaafas. An gaafas isin namaa qaaseen isa nama cubbuuse isaan sirraan fuune ijoolleedha. Maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore sirritti wadhaatana. Sirritti wadhaatana. An ijoolleen eeydu kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa fi jara sadeeni wali qindaa'ee ijoolleen na jalaa fuudhe leelli akkuma gaafa Juwaari irraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Juwaariin kijiba jee dubbachuu taareen je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu. Gaarii qabeenya keenya nama keenya jilba keenya. Kaacaaluu nyaati. Biltsiginnaa Shimallis Abdiisaa fa'a warruma kaleessa abbootii gadaa Oromoo jumlaadhaan rashanetu Haacaaluullee kalee nyaate jechuudha. Gaafa Haacaaluu hundeessaa ajjeesan kaayoo ajjeesaniif qaban bu'aa fi faayidaa isaa ilaalaa dhaggeeffadhaa. Haacaaluu yoo ajjeefne Oromiyaa keessatti gaaga'amni lubbuu nu dhufa lafa kaatana wal namni akka dhibba jaan du'a jiran namachi gaduutu du'u mala jiru akka isaan yaadanitti qabeenya gara barbadaa'u manca'u mala lafa kaatanii kanaafi angoo teenya tamirra nu wayya silazii Haacaaluun du'u qaba ajjeefamuu qaba gaafa Haacaaluun du'u hoo Haacaaluu yagaddaa'u nama biraati Jawaar fa'aa maaltu keessa fidi baandi dingaa akkuma reefsi hin jedhe laana OMN cufuuf Haacaaluun du'u qaba Jawaar fa'aa hiduudhaaf kamaskaran bኋላ mootummaan hin jiru jedhamee mootummaan hin jiru jennee kamaskaran bኋላ መንግስት የለም ተብሏል አይደል Jawaar fa'aa hiduuf Baqqalaa Garbaa hiduuf qeerroo Oromoo jajjabduu urjii taate hooggantoota jaarmee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo hiduudhaaf jabaa Oromoo kan jedhame hunda hidha guuruudhaaf Haacaaluun du'u qaba jechuudha. Haacaaluu ofii ajjeesanii deebi'anii achi guuranii jechuudha. Sanuma bara masgida ofii gubanii si gube sin jedhanii si hiikkachiisanii jechuudha. Kana taphni jiru. Qumaara isiniin galu dhugaan jirtu haqni jirtu kan. Maaliif Jawaar fa'aadhaan Haacaaluu isintu ajjeese jedhanii kisiitti hin barin galmee yeroo hin jiru. Oromiyaa keessatti hokkora uumuudhaan ummata kakaastanii jedhaman malee galmeen Baqqalaa Garbaa fa'aa galmeen Jawaar fa'aan Haacaaluu ajjecha Haacaaluutiin shakkamtanii jedhu. Hin beekamaa jechuudha. Maal hin dagaddayoo itti hawa kan. Haacaaluu kan nyaate Haacaaluu kan ajjeese Abiyyi Ahmad fa'aa ta'e jedhanii itti yaadanii qindeessanii gurmeessanii maashiniin galu. Reefka Finfinneetti hin awwaalin abbaas akka jedheennu Jawaar fa'aa jedhee eenyu jedhe
Abiyyi baa miti. Amboon geessaa jedhanii fuudhanii achi as deebisan laga jedhu jiru. Ka karallee si deebisisullee. Ka waan bara godhullee hin jira. Mormii kaastan jedhaman malee Haacaaluu ajjeeftan hin jenne garuu silaa jarri kan hidhamuu qaban namni hidhamuu qabu nama Haacaaluu ajjeese yookaan ajjecha Haacaaluutti shakkametu hidhamame jarri san hunda keessa hin jiran maaliif ifii isaati waan godhan jechuudha. Haacaaluu hidhuu ajjeesuun OMN cufuu hamilee Oromoodhaa cabsuu Oromoo mataa gad cabsuu umrii isaaniitii fi aangoo dheereffachuu filannoo gad deemuuf mootummaa isaaniitti fufu akkuma argitan paartiin Oromiyaa keessatti isaanii mormu jajjabaan lama adda bilisummaa Oromootiif qaban dhiibamanii filannoo keessaa akka ba'an taasifamanii jechuudha. Kana hubachuu qabdan. Kanaaf arrallee irra deddeebina isinitti himaa jirra. Waa'ee ajjechaa Haacaaluu haga beeynuun haga qoranneen maaliif ka jedhu irraa kakaanee akka mootummaan Abiyyi ajjeese Shimallis Abdiisaa faan akka isa nyaatan. Shimallisiin doofaan booyyeen sangaan akkuma hangaasan jedhe san wanta akka beeyne yoo ta'e iyyuu Araarsaa Mardaasaa sirriitti barachee beeka ajjechaa Haacaaluu. Damballaash Gabra Mikaa'el itti gaafatama poolisii federaala Itoophiyaa barachee beeka ajjechaa Haacaaluu. Aggaammiin gaafa Jawaaritti godhamu gaaf sikuriitiin Jawaar mana san keessa yaatu Damballaash Gabra Mikaa'el akka gaarii beeka. Abiyyi maqaa biyyaa baay'ee Raashaa deemu akka gaariitti barachee beeka. Qindeessanii ta'e jedhanii yoo Jawaar ajjeefame Oromiyaa keessatti gaaga'amni lubbuu nama meeqaan dhufa hin beekan lafa kaanii. Bar injiinarri tokko gaafa karaa tolchu gaafa fooqii tolchu guyyaa ganaa keessatti hin fixaa jedhee dalagaman lafa kaayee dalagaman guyyaa ganaa keessatti karaa sirraa gasiis faltiin fixaa fooqii kana guyyaa gana fixaa hagana mastawatitti galchaa hagana gana kisaaraa meeqana daldalaaf baatee bar bu'aa meeqa argadha kisaaraa meeqa argadha jettee baataa bar siyaasa jechuun daldalaa jechuudha. Daldala kana keessatti bu'aa isaanii moo miidhaa dhufutu lubbuu ilma nama kanaaf rakkoo qabame dhiiga namaa baratte miidhaa biyyi dhiigaan taphachuu dantaa isaatti miti lubbuun ilma namaa qumaara akkasii taphataa jechuudha biyyi. Dhiiga namaatiin mootummaan godhee raffatu mootummaa mootii ta'ee jiraachuu barbaadu mootummaa akkasiiti jechuudha biyyi. Haacaaluu yoo du'e kasaaraa meeqa dhufa Jawaar yoo ajjeefne kasaaraa meeqa dhufa kana guutuu quba qaban rabbii Jawaartu iyyee guyyaa san Jawaariin hambise jechuudha. Har'a hangaasan garuu dhugaa dubbate gabbayee har'a dhugaa himeef maaliifi kaleessas maaliifi laalaa ibiddaa nama gubaan sun ibiddi sun irra bu'ee qofa beekaa jedhanii mere hangaasallee sikuriitii isaan jalaa fuudhanii jedhe sikuriitii isaallee fuudhanii akka ajjeesanii mi dhugaan ajjeesanii jedhan maaliifi iccitii san fuudhee yoo hangaasatti hime hangaasaan borganama gadhodhoose mucaan sun ammoo lubbuudhaan baafate mucaalleen biyya biraatti baqate eenaan jedhanii jiran akkana kan jedhamu taate rakkoon eenyu jidduutti uumamaa okay hangaasaa ajjeesaa qindeessan ka waan kana qindeesse Shimallis fa'a Araarsaa Mardaasaa fa'a akka hangaasaan Ibraahim ajjeefamu ka qindeesse jira. Kan mallaqa miliyoona 3 sii kennina jedheen kan lafa sii kennina jedheen jira. Okay amma hati qatta guddattu namni obboleessa fi jibbuun jiru. Obboleessa kenna badii maal dalagee ka jedhu inni caaltuu isaanii fallee caasaan jara guutuun rakkoo uumamaa jechuudha dhaaba san keessatti bilchiginaa keessatti. Mucaas yoo gabbee kan ministeera kan himu taate immoo daranuu rakkoon hin baay'ataa jechuudha. Wanni amma uummanni Oromoo madaan isaa fayyiniif Haacaaluun odoo lubbuun jiraatee silaadha warra isa ajjeesu har'a akkuma hangaasaan jedhe alatti himne nama biratti hime jedhe san warroonni silaa Haacaaluun ajjeesaa jedhanii ergan sunniin nama biratti himanii Haacaaluun dhaga'ee Haacaaluun silaa biyya alaa bahee yookaan ammootinuu akka hangaasa kana gabbee dubbatee ture silaa baraaramee hafe yoo du'ellee qaama isa ajjeesu beeyne jirra jechuudha. Amma ammoo na dhagaa girrigirri lalee baay'een bachaa jiran har'a hangaasan dhaabbatee jira yoo anka du'uu taate lajjeefamu taate illee Shimallis faan ajjeesaa jedhee dubbatee jira. Ammoo kana keessa
warra waa saammachuu barbaadu jira jechuudha. Baay'ee zawii dhiifa balaa godhaa yoo sagalee kiyya kana gootaa mucaan kun shangaasan seef bakka ta'e osoo taa'e gaarii na fakkaata. Qaama kamuu osoo amanuu baatee gaarii na fakkaata. Maaliif Itoophiyaa keessatti amma qaama si ajjeesu hin beektu. Warra har'a akka Shimallis Faan dhaaban Shimallis Faan akka daranuu balaa ibiddi irraa deemuuf bu'aa isaanii keessa barbaacha warroonni dhufanii namni si ajjeesu mana. Har'aati Shimallis Faan jetteeni jarri ookee har'a kana jettee jarri la sajjeetti kun la sajjeessi qaama si ajjeesu hin beektu sin jechaa jira nammoo. Waan jedhan qaba dubbii tana. Waan dubbii tana dubbadheef qaba waan dubbii tana jedheef qaba. Borakkoo guddatu uumamaa jechuudha. Yoo akii hangaasan Kanada jiraate waan jirtu akka akkasii dhodhoosee dubbatee beeku maybe maaliif jennaan Abiy paarlaamaa keessa taa'ee akeekkachiisa cimaa yaadadhaa warroota paarlaamaatiif kennee ture jechuudha. Odoo hangaasan achi keessa ta'u. Namni miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa ta'e ka'u akka gabbee waan agareen barreessine akka gabbee waan agareen dubbanne akeekkachiisa cimaa muumichi ministeera Itoophiyaadhaa kennee jira yoo dhaggeeffattan paarlaamaa isa yoo laaltan akka namni takka kana booda waan dubbanne akka lugaamaman lugaama itti kaa'ee ture jechuudha. Lugaama itti kaa'uu qofaa miti dubbiin hangaasan kaleessa dubbate dubbii Shimallis Faan qofaa osoo hin taane Abiyyi mataa isaa irra deemaa ture jechuudha. Ashmuuriidhaan Abiyyi si jaaladhaa biyya akkanaa haa jedhu malee afaan Amaaraatiin dubbiin dubbate dubbii Shimallisii miti Abiyyiin ilaallatti kallattiidhaan. Har'a warri nafxanyaan warri Amaaraa guutuun eenyu gaafata? Abiyyiin gaafata daarekti jechuudha. Abiyyi har'a hangaasan seera heera keeyyata biyyattiidhaa qabsee jira fakkeenyaaf siin jedhan seeraan ala dubbate kun adeemsa paarlaamaatii miti ganaa bar paarlaamaan Itoophiyaadhaa naa qabadha. Paarlaamaan Itoophiyaa yoo intarvii irraa guuranii yaadattanii bulchiinsa naannoo Walloo keessatti duuggaa sanyii raawwatame miseensonni lama dhiira tokko dubartii tokko Walloo irraa dhufan dhugaa fi akka uummata Oromoo irraa dhoosanii paarlaamaa keessatti dubbatan. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa saba biraa irraa dhufan kan duraan dhiiga bu'an gabbaanii kun adeemsa fi seeraa fi heera biyyattii irra jiru adeemsa seeraa fi heera miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa irraa eegamuu miti jedhanii miti. Hardoo waan hangaasaa kanallee ilaalu dubbii hangaasaa tana ganaa miseensota paarlaamaa propagaandaa itti ijaaranii TVdhaan dubbachuudhaaf deeman ganaa naa qabadda. Tana naa qabadda. Ganaa OBN illee propagaandaa addaa oofaa jechuudha. Maaliif tokko yoo hangaasan Itoophiyaa keessa jiraate akka seera jala ooluuf akka hangaasan Itoophiyaa keessatti hidhamuuf hidhamuudhaaf ammoo hangaasan maaltu dura dursaa paarlaamaan Itoophiyaadhaa hangaasaa Ibrahim miseensummaa isaa irraa mulquu qabaa jechuudha. Tana naa qabadda. Hangaasan Itoophiyaa keessatti to'annoo jala ooluudhaaf seera jala ooluudhaaf hidhamuudhaaf paarlaamaan Itoophiyaa akkuma Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa irraa miseensummaa irraa mulqetti hangaasaa Ibrahim irraa hin mulqisiisaa jechuu hin mulqaa jechuudha. Gaafa hangaasaa Ibrahim miseensi paarlaamummaa isaa irraa mulqame ammoo seeratti dhiyeessanii to'annoo jala oolchanii ni hidhanii itti raggaasisanii itti murteessanii jechuudha. Tanallee inni raaffatinaa dibbee garasii qofa laalinaasi. Wanni propagandaan ETV maaliif ETV'n dubbata hangaasan dartilee afaan Amaaraatiin dubbate. Wanni inni dubbate is dangerous. Dubbiin inni dubbate dubbii sobaatti jedhanii wanni hangaasan dubbate soba jedhanii afaan Amaaraa ውሸት ነው ይሄ አግባብ አይደለም። የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ሴና ኤጉሚቲ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ሴና ኢትዮጵያን ዋን ኤጉሚቲ namni akkana kun mana marii bakka bu'oota uummataa bakka bu'u paarlaamaa Itoophiyaa
miseensummaan Hangaasaa Ibrahim irraa mulqinee jirra yeroon jedhu gabaabadha naa qabadha. Hangaasaan Kanadaa jiraatu, Keenyaa jiraatu, Tanzaaniyaa jiraatu, Afgaanistaan jiraatu bakkuma jirutti ammoo nageenya Hangaasaa wafan akka rabbi umrii isa dheeressu jallaa kenna waan ta'eef jechuudha. Rabbi isaa qajeelchu jallaa kenna waan ta'eef hammeenya isaan feenu du'a isaan jaalan abadan yoo gafate dhaammatee kan namatti muru rabbi ilmi namaa fedhe sitti muru jechuudha. Akkuma dubbiin dubbii qocaasan jechuudha. Qocaasitti muramtee jennaan wayi rabbi harka keessaa qaba jetti sanii jechuudha dubbiin. Kanaaf propaganda bor OBN hin deemu Shimallis Abdiisaa faan oofuu deeman naa qabadhaa. Kaadira ki kaabineen bor gayyaatee dubbattu hedduu naa qabadhaa. Paarlaamaa federaalaa akkasuma caffeen Oromiyaa akkasuma naa qabadhaa. Miseensummaa irraa mulqan zeerootti isa deebisanii jechuudha. Abaddala akkanatti Hangaasaan dhiisan naa qabadhaa. Ammoo Shimallis Abdiisaa faa itti fakkaatee Hangaasaan akkasichuu mala. Baay'ee Shimallis faan Oromiyaa irratti akka malee wal ijaaranii jira. Guruupiin maafiyaa dangeras kun akka malee wal ijaaranii caasaa mootummaa hanga federaalaatii naannoo guutuu gubbaa hanga jalatti iddoo qulfii murteessoo guutuu jira harka qaba. Taayee Dandaafaan qulfii waajjira isaanii malee waa takka harkaa kan qabne isaan beeka. Isiniin galu gaafa namni kalumaami Taayee Dandaa bakka murteessaa Oromiyaa irraa fuudhanii ministeer deetaa ministeera nageenya labsiga jedhanii afaan qabuufi miti tiivii kan jabeessuufi miti kan daataa kana guutuu baasennu jaraami Addisuu Araggaa qixxeessaafaa miti kan bolokkeetti eebbisiisaa jiru ennu itti gaafatamaa maleewwan ijaarsaa fi maarree kalestara midhaan magaalota Oromiyaadhaa eenyu Addisuu Araggaatii miti kan bolokkeetti eebbisiisaa jiru osoo namni dhufu. Kanaaf tiim Hangaasaa fi tiim Taayeen tiim informeeshina malee tiim caasaa jabaa miti. Caasaa jabaa mootummaa keessatti qoraachisan hin qaban never bakka daldalatti isaa ta'uuti bakka aangootti isaa ta'u bakka kamittuu wal ijaaranii jiran jechuudha. Qaawwa ofitti hin baran keessa of keessa naqan jechuudha. Kanaaf amma naa qabadhaa propagandaan Hangaasaan hin deemti. Hangaasaa paarlamaa keessatti maqaa isaa kaasanii yeroo gabaabaa keessatti akkaasan asumarraa xiinxala kiyya isin himaa jechuudha. Asumarraa TV Itoophiyaa maaliif dubbiin Amaariffaan dubbatisuun dangeresiidha. Abiyyiin gaafii guddaatti kasti. Mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii guddaatti kasti. Akka Amaaratti keessaa fi alan. Laa qabaddaa. Ganaa dubbiin tun dubbii jabduu oowwituu hamtuu taate jechuudha. Bagaa ganaa dubbate. Baga